Hello guys, akkam jirtu? Ani nagaa kooti. Egaan har'as Introduction to Economics Chapter 3 Part 1 qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Warri chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhachuun dagatinadha. So kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsa. Chapter 3 Theory of Consumer Behavior dha. Amala warra fayyadamtoota yookaan consumerii maal akka fakkaatu tokko tokko sirriitti wajjin ilaallaa deemna. Nu faana tura. Consumer behavior can be best understood in 3 steps. Amala consumerii yookaan fayyadamtoota garaalee steeppiiwwan sadeen kanaan hubachuun ni danda'ama. Inni tokkoffaa consumers preference. Consumer preference kan jennu filannoo consumerii tokkooti jechuudha. Maal consume gochuudhaaf maal filachaa filannoo isaati jechuudha waan inni fayyadamuu barbaadu sana. So preference isaa lammata immoo budget constraint. Filannoo isaa sun hundi isaa immoo guutamuu hin danda'u. Sababni isaas budget constraint waan jedhamu jira. Budget constraint jechuun income isaa hammamii? Income isaa isa daangessaa jechuudha. Amma barbaadu sana hunda guutuu hin danda'u. So inni sadaffaa consumer choice. Maal filate immoo yookaan maal jalqaba preference isaa sana booda income isaa wajjin wal bira qabee isaan kana lamaan walitti combine godhee income amma kanaatiin ammaman bitachuu danda'a wanna jedhu san dhuma irratti choice taasisaa jechuudha. So choice kun kan argamu consumer preference fi budget walitti combine gooneeti jechuudha. Income hammamii qabna filannoon keenya maa inni so akkamitti immoo wal madaalchisna kan jedhu san walitti combine goone kan argan consumer choice dha jechuudha. Inni result isaati. So consumer preference ilaalume. Consumer preference jechuun a consumer makes choice by comparing bundle of goods. Bundle of goods wal madaalchisuudhaan consumeriin filannoo ni taasisaa jechuudha. Which means bundle of goods jechuun waan akka baaskeetii wayiitti fudhadhaadha jechuudha. So like baaskeetii dhennee osoo fudhannee baaskeetii kana keessa isa kana baaskeetii eegsennee ammallee baaskeet wayiitu jira. Baaskeetii kana keessa immoo commodity gosa adda addaatu jira jechuudha. As keessa muuziin jiraachuu danda'a, burtukaanni jiraachuu danda'a, akkasumas keessa illee muuziin burtukaanni fa'aa jiraachuu danda'a. So consumeriin kun yeroo filannoo taasisu yookaan yeroo choice taasisu bundle of goods lamaan kan wal bira qabee wal madaalchisee jechuudha. Bundle X fi bundle Y wal madaalchisee achi keessaa kan isatti tolu filataa jechuudha. So given any two consumption bundles, the consumer either decides that one of the consumption bundles is strictly better than the other, or decides that she is indifferent between the two bundles. So bundle of goods lamaan kan X fi Y fudhachaarraa consumeriin kun isa tokko isa kan biraarra caalchisee filachuu danda'a. X Y irra caalchisee filachuu danda'a. Yookaan Y X irra caalchisee filachuu danda'a. Akkasumas immoo isa indifferent between them, which means isaan lamaanuu walqixa filachuu danda'a jechuudha. Kana jennu isaan lamaanuu walqixa isa gammachiisuu kan filatu lamaan keessaa kan adda baasee filatu faachaadha jechuudha indifferent gaafa. So strictly isa tokko strictly isa kan biraarraa filachuu danda'a. Akkasumas immoo indifferent between the two. So kana jechuun consumeriin tokko X'n baay'ee na gammachiisa gaafa jedhee yaade Y dhiisee X filata. Gaafa Y na gammachiisa jedhe immoo X dhiisee Y filata. Akkasuma isaan lamaan iyyuu walqixuma na gammachiisuu kana filadhu natti ulfaachaa jira gaafa jedhe immoo isaan lamaan gidduu indifferent jennaanii jechuudha. So in order to tell whether one bundle is preferred to another, we see how the consumer behaves
in choice situation involving two bundles. So ilaallu, if she always chooses X when Y is available, then consumer prefers X to Y jennaani jechuudha. Yeroo X fi Y qabna, isaan lamaan osoo jiranuu Y isa gaafa inni X filate, the consumer prefers X to Y filatee jennaa jechuudha. So in symbol X to Y isa kanaan agarsiisuu dandeenya jechuudha. Mee dubbisaadha. X is greater than Y jechuun hin danda'amu. Mallattoo greater thaniti miti jechuudha, garuu ishii fakkaata. So the consumer strictly prefers X to Y inni dubbachuu dandeenya jechuudha gaafa mallattoo kana arginu. Akkasuma immoo gaafa isa kana arginu, the consumer is indifferent between two bundles of goods. Akka amma X fi Y bundle isa fudhannee ilaalletti consumeriin kun isaan lamaanuu walqixa filachaa jira jechuudha. Isaan lamaanuu fedhii koo walqixa na gammachiisu jedhee yaadaa jira jechuudha. So indifferent between them jenna jechuudha. Then mallattoo kana immoo greater than or equal kan fakkaatu kana garuu isa kan hin taane, the consumer weakly prefers X to Y. Consumeriin haga xiqqoo Y irratti haga xiqqoo ishee X filate. Kana jechuun isaan lamaanuu fedhii koo walqixa naa gootu. Garuu dirqama filachuun yoo barbaachise haga xiqqoo ishee Y irra X filadha jechaa jira jechuudha. So mallattoolee kana bifa kanaan hubadhaadha. X to Y gaafa filate, X Y irra caalchisee filate, gaafa immoo X mallattoo kanaan agarsiisne X, the consumer is indifferent between X and Y, isaan lamaan gidduu indifferentidha. Gaafa immoo X, the consumer weakly prefer X to Y, isa kanaan agarsiisna jechuudha. So isaan kun akkanatti hubachuu qabdu. Then the concept of utility kan jedhutti dabarra jechuudha. What is utility? Kana dura dhageessanii beektu utility waan jedhamu. I hope dhageessaniirtu jedheen abdii qaba. Economists use the term utility. The term utility to describe the satisfaction or pleasure derived from the consumption of good or service. Goods and service consume gochuudhaan satisfaction yookaan gammachuun nuti argannu sun. Gammachuun nuti argannu sun maal jedhama? Utility jedhama jechuudha. Pleasure nu argannu sun utility jedhama jechuudha. So economistoonni maal jedhanii ibsu? Utility is satisfaction or pleasure derived from the consumption of a good or service. Good yookaan service tokko consume gochuudhaan yookaan fayyadamuudhaan gammachuun nuti irraa argannu sun utility jennee ibsina. Then utility is the power of the product to satisfy human wants. Dandeettii yookaan paaworii meeshaa tokko yookaan guudsii tokko dandeettiin inni nama yookaan fedhii namaa gammachiisuuf qabu sun utility jedhama. Utility is the power of the product to satisfy human wants. Given any two consumption bundles X and Y, consumption bundle X fi Y qabna, the consumer definitely wants the X bundle than Y bundle if and only if utility of X is better than Y. Kana jechuun two bundle of goods keessaa consumeriin tokko X filata jechuun utility kiyya kanaaf maximize godhu yookaan maximum utility kanarraa argachuu danda'u bundle of X irra jedhee waa yaadeef jechuudha. So as you can see here, the consumer definitely wants the X bundle than Y bundle, means even down if utility of X is better than the utility of Y.
So important points in defining utility. Pointiiwwan murteessoo ta'an yeroo utility ibsinu kan hubatamuu qaban, kan irra darbamuu qaban. Utility and usefulness are not synonyms. Utility fi usefulnessiin hiika wal fakkaatan qabanii. So utility jechuun satisfaction nu argan. Usefulness jechuun immoo faayidaa. Usefulnessiin faayidaa eenyu tokkorraa argannu jechuudha. Faayidaa physical productiin tokko nuuf kennu jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenya akkamitti haa fudhadhu. Suuraa keessan seenaadhaaf kaatanii ol keessan tokko haa fudhannu. Suuraa sana jechuun suurichi sun taa'eetiin jira. Wanni inni si fayyadu yookaan physical usefulness isaa wanni irraa argattan hin jiru. Which means suuricha sana garuu waggaa muraasa booda gaafa laaltan satisfaction wayii wanti irraa argattan sirriitti jira. Garuu suuricha sana gadi baastanii yookaan lafatti hin qottan yookaan immoo wanta ittiin hin hojjettanii jechuudha. So usefulness hin qabu. Garuu immoo satisfaction waan qabuuf utility ni qaba jechuudha. So utility fi usefulness garaagarummaa akka qaban adda baafachuu qabdu. Utility subjective. Utility namaa namatti garaagarummaa qaba. Kana jechuun siif utility kee kan maximize godhu nama biraatiif immoo gochuu dhiisuu danda'a jechuudha. Utility namaa namatti garaagarummaa qaba. Then utility can be different at different place and time. Utility taayimii fi iddoodhaa iddootti akkasumas taayimiidhaa taayimiitti garaagarummaa qaba. Kana innaa innuu fakkeenyaaf uffata qorraa tokko haa fudhannu. Uffanni qorraa sun iddoo lafa gammoojjittii fi iddoo lafa badda dareetti barbaachisummaa isaa jijjiiramaa gamii akka qabu. For example uffanni qorraa furdaan naannoo lafa baddaatti sirriitti barbaachisaa iddoo qorraatti. Akkasuma gammoojjii yoo geessine immoo isa san namni fayyadamu jiraachuu dhiisuu iyyuu danda'a. So utility is different place to place kan jenne kanaafi time to time kan jenne immoo fakkeenyaaf umbrellaa fudhannu. Dibaabeen waqtii gannaa sirriitti barbaachisa. Waqtii bonaa immoo baay'ee barbaachisuu dhiisuu danda'a jechuudha. Roobaaf yoo ta'e. Roobaaf jennee bona namni dibaabee qabatu hin jiru. So akkasuma yeroo aduu fi yeroo aduun hin jiran. Dibaabeen barbaachisummaa isaa garaagarummaa qaba jechuudha. So taayimii irratti hundaa'e utilities different. Utilities different depends on place and time jechuun ni jechuudha. So inni kan biraa approaches of measuring the utility. Utility akkamitti safarramu approachiiwwan yookaan theoryiiwwan jiran waliin ilaalla. Isaanis there are two major approaches to measure or compare consumers utility. Utility safaruudhaaf theoryiiwwan lama jira, approachiiwwan lamatu jira. Approachiiwwan sunis inni tokko cardinal approach kan jedhamuu fi inni lammataan immoo ordinal approach kan jedhamutu jira. So cardinal approach jechuun utility can be measured objectively or in numbers. Kana jechuun utility lakkoofsaan safaruu dandeenya jedhanii haasa'u. Kana jechuun nyaata tokko nyaatanii gammachuu 5 irraa argadhe, gammachuu 10 irraa argadhe, 100 irraa argadhe jettanii lakkoofsaan kaa'uun ni danda'ama. Bishaan dhugdanii gammachuu amma kanaan irraa argadhe inni utility lakkoofsaan ni safarraa jedhu. Inni lammaffaan immoo ordinal approach yoo ta'an isaanis maal jedhu? Utility safaruu hin dandeenyu. Garuu utility commoditiiwwan adda addaa irraa arganne raankii qabsiisnee kaa'uu ni dandeenya. Kana jechuun utility is not measurable in cardinal numbers. Rather, the consumer can rank or order the utility he derives from different goods and services. Goodsiiwwan baay'ee qabna. Isaa sana raankiidhaan kaa'uu ni dandeenya. Malee utility
tokkon irraa argadhe 10 irraa argadhe inni wanni cardinal numberidhaan keenyu hin jiru. So for example maangoo, orange fi baanaanaatu jira jennu. Utilitiin baanaanaa irraa argadhe anaaf faristiidha jechuu hin dandeenya. My first choice yookaan utilitii jalqabaa baanaanaa, lammataa orange, sadaffaa immoo maangoorraan argadhe inni raankii gochuu ni dandeenya malee baanaanaarraa utilitii 10 argadhe, maangoorraa utilitii 50 argadhe, utilitii 8 argadhe. Akkasumas immoo isa kanarraa utilitii ammanaan argadhe inni wanni keenya hin jiru nun jedhu. So cardinal utility kana detailiidhaan haa ilaallu. Ammallee nu faana tura isiniin jedha. According to the cardinal utility theory, utility is measurable by arbitrary unit of measurement called utils in the form of 1, 2, 3. So cardinal utility akkuma jalqaba dubbanne utility mallattoo yookaan measurementii utils jedhamu fayyadamnee safara utils jedhamu fayyadamnee safaruu ni dandeenya. Akkamitti 1, 2, 3, 3 utils, 4 utils jennee kaa'uu ni dandeenya nun jedha. Then for example we may say that consumption of an orange gives billion 10 utils and a banana gives her 8 utils and so on. So namni billion jedhamtu kuni orange irraa 10 utilii argatte. Akkasumas immoo banana irraa satisfaction 8 utils argatte jennee keenya jedha. Assumptioniitu jira jechuudha. Waa'ee cardinal theory yookaan cardinal approach of utility yeroo dubbannu assumptionoonni dirqama fulfilled ta'uu qabantu jiru. Isaanis tokko tokkoon ilaallume. Inni jalqaba irratti argamu rationality of consumer jenna jedha. Rationality of consumer jechuun consumerii sun critical thinkerii ta'uu qaba jechuudha. Which means consumeriin keenya suni nama satisfaction isaa yookaan utility isaa guddisuudhaaf yaadu ta'uu qaba jechuudha. So utility isaa akkam godheen maximumii irraan gaa'ee nama critical thinkerii ta'uu qaba. So rationality of consumer jechuun isa agarsiisa jechuudha. Utility is lammaffaan immoo utility is cardinal measurable. Akkuma dubbanne utilitiin 1, 2, 3 jennee safaruu ni dandeenya. Assumptionoota cardinal utility theory jechuudha isaan kun. Inni sadaffaan constant marginal utility of money. Constant marginal utility of money kan wanni jedhu kuni concept isaa a given unit of money deserves the same value at any time or place it is to be spent. Kana jechuun qarshii yeroo qarshii for example namni tokko yeroo qarshii 1,000 qabuu fi yeroo qarshii 5 qabu value inni qarshii tokkoof kennu wal qixa ta'uu qaba. Kana jechuun in reality gaafa laallee namni qarshii 1,000 yeroo qabu qarshiin tokko isa biratti homaa miti jechuudha. Gaafa immoo qarshii 5 qabu qarshii tokko isa biratti baay'ee waan guddaa ta'e mul'ata jechuudha. So inni sun ta'uu hin qabu jedha. Gaafa qarshii 1,000 qabdus value nati qarshii tokkoof kennitu. Gaafa qarshii 5 qabdus value nati qarshii tokkoof kennitu wal qixa ta'uu qaba jedha approachiin kun jechuudha. So afraffaan immoo diminishing marginal utility DMU kan jennu kana jechuudha. Diminishing marginal utility jechuun utility nuyi commodity dabalataa irraa argachaa deemnu ni badaa jechuudha. For example haa fudhannu jechuudha. Inni kun orange haa ta'u orange dhaa jennu jechuudha. Dabalaatuma deema. Akkuma utility nu jalqaba orange irraa argannu
utility kan lammaffaarraa argannu, kan sadaffaarraa argannu. Extra utilitiin kun maal jedhamu? Marginal utility jedhamu jechuudha. So marginal utilitiin kun immoo badaa acha xiqqaacha deemanii booda irratti ni badu jechuudha. Sababni isaas namni tokko for example burtukaana haga barbaadame osoo itti kennamee hunda san nyaatee fixuu hin danda'u jechuudha. Namni guyyaa guutuu nyaachaa ooluu hin danda'u. So nyaatee fayyadamee booda irratti utilitiin inni burtukaana sanarraa argatu ni bada. Quufeera already. So dhumarratti isa diminish ta'a jechuudha utility sun. So diminishing marginal utility jechuun isa agarsiisa jechuudha. Utilitiin nuyi commodity dabalataa irraa argachaa deemnu irrachaa deemu sa'aatii ta'ee booda immoo ni bada. Then shanaffaan the total utility of a basket of goods depends on the quantities of the individual commodities. Inni kun immoo total utility. Total utility for example fakkeenyaaf fudhannu marginal utility jechuun tokkoon kanarraa kan argan. Tokkoon isaanirraa kan argan marginal utility. Total utility immoo isa kana plus consumption or utility from commodity 1 plus utility from commodity 2 plus utility of commodity 3 plus continue like that. Kana jechuun utility nuyi hunda isaaniitirraa argan isaan kun bundles of goodii tokko keessa jiru osoo ta'ee total utility isaan kana guutuusaa walitti dhiyaaniti jechuudha. So topic ni ilaalla jechuudha. Marginal utility, total and marginal utility kan jedhu kana jechuudha. Total utility TU is the total satisfaction a consumer gets from consuming some specific quantities of a commodity at particular time jechuudha. Time murtaa'e tokko keessatti consumptionii yookaan commodity wayii consume gochuudhaan satisfaction nuyi irraa arganne jechuudha. Kana jechuun time murtaa'e keessatti yeroo inni ganama fayyadamte gaaffii guyyaa fayyadamtoota inni kun total satisfaction hin jennu jechuudha. So total satisfaction ganamaa sunis qofaatti guyyaa sunis qofaatti because time gaaffii gidduu jira waan ta'eef jechuudha. So yeroo murtaa'e san keessatti qofa ta'uu qaba. As the consumer consumes more of a good per time period, his or her total utility increases. So akkuma jalqaba dubbannee consumeriin tokko isaan kun commodity innu fakkeenyaan laalumaaf jecha jechuudha. Gaafa asirraa utility argateera asirraa argateera gaafa walitti daanu dabalaa deema agam murtaa'e wayii dabalee deemeet maximum irra ni ga'a jechuudha. Aga namni jiru nagaa jedhee quufee dhiisu maximum irra ni ga'a. Sana booda immoo akka ta'e decrease gochaa deemaa jechuudha. So isa san giraafillee fayyadamnee gara boodatti wajjin ilaalla. Sin nu faana turaas ni jedha. However, there is a saturation point for the commodity beyond which the consumer will not be capable of enjoying any greater satisfaction from it. So deemee satisfaction isaa gaafa sirriitti quufee jechuudha. Satisfaction inni irraa argatu hir'achaa deemaa jechuudha. So another case marginal utility is the extra satisfaction a consumer realize from an additional unit of the product. Kana jechuun immoo extra satisfaction yookaan satisfaction dabalataa commodity dabalataa irraa argatu jechuudha consumeriin tokko. Commodity gaafa commoditiin tokko dabalamu amma irraa argata ammas gaafa dabalamu hir'achaa deema baay'ee waan isin beekuu qabdan hir'achaa deema garuu tokkoon isaanii irraa kan argate jechuudha marginal utility'n. In other words, marginal utility is the change in total utility that results from the consumption of one more unit of a product
Graphically, it is the slope of total utility. Marginal utility kun slope of total utility jechuudha. So, marginal utility is change of total utility over change of QE dha jechuudha. So, bifa kanaan agarsiisuun ni danda'ama jechuudha. Mathematically, marginal utility is mallattoo isaa MU dha jechuudha. MU is equals to change of total utility jechuun T1 minus T0 dha jechuudha. Change of QE immoo QE1 minus QE0 dha jechuudha. So, change of total utility over change of quantity. Then, table fayyadamnee olaallee inni kun quantity, total utility, then marginal utility barbaanna jechuudha. Jalqaba irratti quantity uumaaf fayyadamne then jalqaba irratti gaafa quantity 0 fayyadamu total utility 0 marginal utility argachuu hin dandeenyu. Gaafa quantity tokko fayyadamu tokko gaafa consume goone total utility keenya 10. So marginal utility keenya meeqa ta'a? 10 ta'a jechuudha. Akkamitti herreegna? Change of total utility 10 minus 0 over 1 minus 0 10 ta'a. Gaafa quantity keenya lama ta'u immoo utility keenya 18. Then marginal utility yeroo barbaannu immoo 18 minus 10 over 2 minus 1. 2 minus 1 1dha. Then 80 minus 10 in 80. 8 over 1 80 ta'e. Gaafa immoo 3 ta'u quantity keenya 24 minus 18 6. 6 over 1 6. Marginal utility keenya jechuudha. Then gaafa quantity keenya 4 fi total utility keenya 28 ta'e marginal utility keenya 28 minus 24 over 4 minus 3 then 4 arganna. Gaafa quantity keenya 5 total utility 30 then marginal utility 2 akkasumatti fufee gaafa 6 total utility keenya 30dha. Marginal utility keenya 0 ta'a. Gaafa immoo quantity 7 consume goone total utility keenya 28 ta'e then marginal utility minus keessa seenee jira jechuudha. So asirraa wanti sun hubachuu qabdan marginal utility hir'achaa akka deemu sababni isaas utility commodity dabalataa irraa argachaa deemu hir'achaa deemu dhumarratti diminish akka ta'u akkasumas total utility immoo dabalaa deemee maximum irra ni ga'a then sana booda hir'achaa deema jechuudha. Maximum asirratti ga'ee jechuudha. Maximum irra erga ga'ee booda hir'achaa deema jechuudha. So giraafii fayyadamnee hojii ilaallaa irratti amma y axis irratti total utility tu jira. X axis irratti immoo quantity tu jira. Then gaafa quantity lama consume goone total utility keenya 18 giraafii ammaa keetti irra gaafa 6 consume goone immoo 30 jechuudha. Bakka quantity keenya bakka total utility keenya maximum itti ta'e jechuudha. Then asirraa inni kun graph of total utility jechuudha. So this graph of total utility. Then graafuma kana fayyadamni marginal utilities agarsiisuu dandeenya jechuudha. Which means y axis irratti marginal utility, x axis irra quantity tu jira jechuudha. Then inni kun immoo graph of marginal utility fi then
gaafa quantity lama marginal utilitiin keenya 8 ture. Gaafa quantitiin 6 consumed ta'e immoo gaafa 6 ture immoo marginal utilitiin 0 ture jechuudha. So asirraa wanni nu hubannu gaafa total utilitiin increase godhu dhufee haga asitti increase gochaa jira jechuudha. Haga pointii kanatti total utility increase gochaa jira. Gaafa total utilitiin increase godhu kana marginal utilitiin keenya positive ta'uusaa hubachuu qabdu jechuudha. As keessaa dhufee jechuudha. X dha ol isa kana. Positive dha jechuudha. Gaafa immoo total utilitiin keenya maximum irra gahu iddoo kana jechuudha. Maximum point irra. Marginal utilitiin keenya 0 ta'a jechuudha. 6 irratti 0 ta'e. Gaafa total utilitiin increase positive tu. Gaafa immoo maximum irra gahu 0 ture. Gaafa total utilitiin keenya marginal utilitiin keenya negative keessa seenaa jechuudha. Isa kana negative keessa seenaa. So when total utility is increasing, marginal utility is positive. Isa kana jechuudha. Isa kana ol. Gaafa immoo when total utility is maximized, gaafa maximized ta'u marginal utility 0 ta'a. Gaafa akkasumas immoo when total utility is decreasing, decrease gochuu gaafa eegalu immoo marginal utility is negative keessa galaa jechuudha. So graph irraa akkasitti hubachuu dandeessu. Then so inni kan biraa immoo law of diminishing marginal utility. The law of diminishing marginal utility states that as the quantity consumed of a commodity increases per unit of time, the utility derived from each successive unit decreases. Consumption of all other commodities remaining constant. So akkuma armaan dura dubbachaatiin ture walitti fufiinsaan commodity tokko gaafa consume gochaa deemne gaafa fayyadamaa deemne yeroo murtaa'e tokko keessatti jechuudha. Utilitiin nuyi commodity dabalataa sanarraa argan hir'achaa deemee dhumarratti ni bada jechuudha. So 0tti galee negatiifa ta'a even negatiifa keessa gala jechuudha. So law of diminishing marginal utility isa agarsiisa jechuudha. Law of diminishing marginal utility is based on the following assumption jira. The consumer must be rational. Consumeriin utility isaa guddisuudhaaf nama yaadu ta'uu qaba jechuudha. So critically ta'uu qaba. Our consumer is rational. The consumer consumes identical or homogeneous product. Consumer sun homogeneous product fayyadamuu qaba jechuudha. So gaafa inni product jijjiiru waa'ee marginal utility kan dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. So the consumer must consume identical or homogeneous product fayyadamuu qaba. There is no time gap in consumption of the good. Ciree irratti fayyadamee laaqana irratti fayyadamoo osoo hin taane walitti fufiinsaan yoo fayyadameedha jechuudha. Successively yoo fayyadame marginal utility jennaan jechuudha. Law of diminishing marginal utility yeroo sana haasofna jechuudha. Then the consumer taste or preference remain unchanged. Filannoo isaa sunis akkuma itti fufeetti jechuudha. So haga ammaatti hiika utility irraa kaasee waan hedduusa waliin ilaalleetiin jira. So akkasumas immoo cardinal approach of utility sirriitti detail ilaalaa turre. Achuma jalatti cardinal utility approachuma jalatti immoo equilibrium of consumer ilaalla jechuudha. Equilibrium of consumer akkam akka ta'e immoo ilaalla. Equilibrium of consumer. The objective of rational consumer is to maximize total utility. Namni kamiyyuu gammachuu inni commodity irraa argatu baay'ee sadarkaa guddaarraan ga'uu barbaada jechuudha. Sirriitti guddifachuu barbaada. So as long as the additional unit consumed brings a positive marginal utility.
the consumer wants to consume positive marginal utility, the consumer wants to consume more of the product because total utility increases. Haga marginal utility positive ta'etti, zero fi negative osoo hin taane haga positive ta'etti total utility isaa dabalaa deema giraafirraa erga sila laalletti jechuudha. Gaafa haga marginal utility keenya zero ta'utti total utility keenya dabalaatuma deemaa jechuudha. So total utility isaa dabalaa waan jiruufu namni kamiyyuu fayyadamu ittuma fufaa jechuudha. However, the given is limited income and the price level of goods and services. What combination of goods and services should he consume so as to get maximum total utility? Garuu immoo eenyusaa guddachaa tumara. Total utility isaa guddachaa haa jiraatu malee budget constraint wanna jedhamutu jira jechuudha. Which means income inni qabu sun immoo murteessaadha. Total utility isaa haguma guddachaa yoo adeemu malee qarshiin inni keessa qabu sababa daangessuuf jecha iddoo equilibriumii itti ta'e barbaadu qaba jechuudha. Iddoo equilibriumiin kunis iddoo income isaa maximum utility itti kennuuf danda'u barbaaduu danda'u qaba. So equilibrium of a consumer kun in the case of one commodity fi in case of two commodity inni iddoo lamatti qoonnee ilaallu. In case of one commodity jennu commodity tokko qofa fayyadamaadha jechuudha. Kana jechuun muuzii qofa fayyadamaa jira. Burtukaana qofa fayyadamaa jira jechuudha consumeriin kun. So yeroo kana equilibrium isaa kam ta'a? The equilibrium condition of consumer that consumes a single good, let's say X, occurs when the marginal utility of X is equal to its market price. Kana jechuun marginal utility of X gaafa price of X wajjin wal qixa ta'e maximum utility irra gahee jira jechuudha namni kun. Kana jechuun marginal utility of X jechuun utility inni commodity dabalataa irraa arganne jechuudha. Then price of X immoo price sanaa jechuudha. So gaafa marginal utility of X price wajjin wal qixa ta'e consumeriin kun maximum utility irra gahee jira. So as you can see here from the graph, x-axis quantity qabna, y-axis irra immoo marginal utility of x qabna. Then here price of x tu jira, price of x as jira. Then point 1 tu jira amma asirraa point A, point C, point B tu jira. Then graph of marginal utility of x kanarraa gaafa marginal utility isaa price dha ol ta'e, marginal utility isaa price dha ol gaafa ta'e total utility isaa dabalaatuma jira, income isaallee hin tuqamne. So kanaafuu namni kun fayyadamuu ittuma fufuu qaba jechuudha. So quantity itti dabalee fudhachuu qaba. Then quantity dabalee gaafa fudhate as point C kanarratti price isaa wajjin wal qixa ta'e jechuudha. Utility inni argate marginal utility inni argachaa jiru kun X osoo inni X irraa argachaa jiru kun price isaa wajjin wal qixa ta'e jechuudha. Price isaa wajjin. So amma kana booda itti dabalee deemuu hin danda'u. Sababni isaas income isaatu isa daangessa kana booda. So maximum utility isaa point C kana jechuudha. Akkasitti hubachuu qabdu. Equilibrium of consumer in the case of two or more commodity. Gaafa immoo commodity lamaa fi sanaa ol iddoo tokkotti fayyadame akkam ta'a. So isas kan wajjin laalludha jechuudha. For the case of two or more goods, the consumer's equilibrium is achieved when the marginal utility per money spent is equal for each good purchased and his money income available for the purchase of the good is exhausted. That is, kana jechuun immoo salphumatti gaafa waan commodity
marginal utility of x price of x wajjin wal qixa gaafa ta'e jechuudha. Amma immoo marginal utility of x over price isaatiif irraa kan lammaffaa san immoo marginal utility of y san price y tiif irraa akkasumatti itti fufaa jechuudha. Commodity sun yoo dhaga'e inni ta'e baay'inni isaanii haguma inni price sunis akkasumatti itti fufaa jechuudha. Kana jechuun commodity lama qabnaa inni for example kanaachi qofa haa ilaallu. Inni tokko x fi y qabna. So maximum utility keenya kan itti maximize ta'u bakka marginal utility of x fi price of ratio marginal utility of x fi price of x wal qixa marginal utility of y fi price of y ta'eetti jechuudha. So here then criteria lama qabna. Inni kan biraa immoo price of x times quantity of x plus price of y quantity of y income isaa wajjin gaafa wal qixa ta'e jechuudha. So isa kana bifa salphaa ta'een yaa ilaallu. Namni tokko income argatee murtaa'e wayii ni qaba. Then criteria lamaan kun gaafa guutame marginal utility keenya iddoo itti maximum ta'e jennee murteessuu dandeenya. So consumeriin commodity lama fayyadamaa jira, x fi y fayyadamaa jira. Then criteria inni jalqabaa marginal utility of x kana ni barbaanna. Marginal utility of x jechuun change of total utility of x over change of price of x akkasitti barbaanna akka jalqaba laalle. Then over price of x dhaaf ni irraa. Then akkasuma ammas marginal utility of y ni barbaanna. Sana booda marginal utility of y over price of y goona. Then bakki isaan kun lamaan wal qixa itti ta'an kamuu maal jedhamu maximum utility dha jechuudha iddoon kun. Isa kana qofaan immoo gahaa miti maximum utility jennee murteessuu hin dandeenyu jechuudha. Ammas criteria biraatu jira jechuudha. Innis incoming keenya cost nuyi baasnee wajjin wal qixa ta'uu qaba jechuudha. Cost nuyi baasnee immoo argachuudhaaf for example x bituudhaaf for example commodity x baay'inni isaa 5 odoo ta'e price immoo 5 tokkoon tokkosaa 5 osoo ta'e cost x irratti baasnee argachuudhaaf price ittiin binne times baay'ina isaati jechuudha. So price ittiin binne 5 times baay'inni isaas 5. So cost x irratti baasne 25 jechuudha. Akkasumatti barbaanna kan waayis. Price of x times x. Price of x times quantity of x plus price of y times quantity of y. Akkasumatti itti fufaa deema jechuudha commodity keenya baay'ee ta'an. Then isaa san immoo gaafa walitti daanu total income keenya wajjin wal qixa nuu dhufuu qaba. So teebilii fayyadamnee ni ilaalla. Teebilii kanarraa sirriitti hubattu abdii qabaa. Utility schedule for two commodities. Commodity lamaan jennee ilaalaa turre. Income nuti qabnu teebilii kana sirriitti isin hubachiisuuf yaala. Income nuti qabnu 7. Commodity lama qabna. Baananaa fi bireedii qabna. Sorry. Price of breading 4. So then amma maal goona jalqaba quantity yeroo 0 total utility 0 gaafa quantity tokko total utility isaan kun kennamaa jechuudha 6 gaafa quantity 2 total utility kan baananaati jechuudha laalarru kun kan baananaa 11 gaafa 3 14 gaafa 4 16 gaafa 5 16 gaafa 6 14 jechuudha. Then ammas immoo total utility of kan bireedii laallaa jechuudha. Gaafa bireediin 0 total utility 0 gaafa 1 12 gaafa 2 20 gaafa 3 26 gaafa 4
29, gaafa 5 31, gaafa 6 32. Then amma total utility fi quantity nu kennamanii jiru. Sana booda marginal utility barbaannaa jechuudha. Then marginal utility keenya change of total utility over change of quantity akka jalqaba ilaalle sanitti jechuudha. So marginal utility when quantity 1 consumed and the total utility 6, marginal utility keenya gara bireeditiin immoo gaafa quantity 1 consumed ta'u marginal utility keenya 12, gaafa 2 ta'u immoo 8, gaafa deemee gaafa 6 consume goonu immoo gaafa bireedi 6 consume goonu marginal utility keenya 1 ta'ee jechuudha. So as keessatti amma quantity fi total utility kennamaniiru. Then nuyi marginal utility solve goonee arganneetiin jirra. Sana booda amma immoo ratio marginal utility fi price barbaannaa jechuudha. So ratio marginal utility over price barbaannaa. So price of bananaan tokko waan ta'eef marginal utility of banana yeroo quantity tokko 6. So 6 over 1 in 6, 5 over 1 in 5, 3 over 1 in 3 akkasumatti tufaa jechuudha. 2 over 1 in 2, 0 over 1 in 0, minus 2 over 1 in minus 2 jechuudha. So marginal utility isa kana price bananaatiif gaafa hirru ratio isaan kana arganne jechuudha. Then amma immoo marginal utility price of bread tifirree ratio marginal utility of bread over price of bread arganna jechuudha. So inni kun marginal utility of bread over price of bread jechuudha. Then marginal utility of bread 12 over 4 in 3, 12 over 8 in 8 over 4 in 2, 6 over price of bread 4 in 1.5, 3 over 4 in 0.75. Minimize goonu isa kana. So then marginal utility of bread gaafa waan ta'u 1 over 4 in 0.25 ta'a jechuudha. Then amma ratio marginal utility to price arganneetiin jira. Kanaafuu marginal utility of x over price of x is equals to marginal utility of y over marginal utility of price of y in bakka isaan ol qixa taasisu maximum utility jennee dubbannee turre. So marginal utility of x over price of x jechuun kan baananaa jechuudha. Marginal utility of banana to price of banana fi marginal utility of bread over price of bread ratioon kun bakka isaan ol qixatti ta'an haa barbaannu. Gaafa 6 as keessaa kan inni isa wajjin ol qixa ta'u barbaannaa jechuudha. So hin jiru. Then 5 fi 5 as keessaa kan inni itti ol qixa ta'u barbaannaa. 3tu hin jiru jechuudha. Akkasuma 3 barbaannaa ni jira jechuudha. So isa tokko arganneetiin jirra jechuudha. So 3 kun amma maximum utility dha jechuudha. Bakka utility keenya maximum ta'u. 2 ni jira ni barbaannaa ni jira jechuudha. Then 0 hin jiru. Minus 2 hin jiru jechuudha. So pointiiwwan kana lama arganne jechuudha. Bakka utility keenya maximum ta'u asii kan gaafa baananaa 3 fi gaafa bireedii tokko akkasumas gaafa isa kanarraa jechuudha. Gaafa
baananaa 4 fi bireedii 2 jechuudha. Then amma isaan kun lafa kaa'uu hin dandeenyudha. Maximum utility dha inni. Sababni isaas konsumerichi budget constraint waan isa mudatuuf income isaa immoo annuuf kenname 7 qofaa. So costin inni isaan irratti baasu sun 7 wajjin bakka wal qixa ta'etu maximum utility ta'aaf consumerii saniif jechuudha. So akka deebilee kanarraa hubannutti equilibramii lama qabna. Inni tokko isa kana fi isa kana yoo ta'u inni lammataan immoo isa kanaa fi isa kana jechuudha. So equilibramii kanarratti marginal utility to price ratio, marginal utility to price fi marginal utility of breed to price gaafa wal qixa ta'an fi conditioning lammaffaan immoo income isaanii fi costin isaan commodity sana argachuuf baasan gaafa wal qixa ta'an equilibramiin keenya isaan lamaan gaafa satisfy ta'an maximum utility keenya yookaan equilibrium point keenya arganna jechuudha. So kanaafuu gaafa baananaa 3 consume godhu price tokkoon tokko ishee 3 bitee saniifuu 3 times 1 plus akkasuma bireedii fayyadamee bireedii immoo gatiin bireedii tokko price 4 1 times 4. So isaa kun meeqa ta'u 7. So inni kun income keenya wajjin wal qixa ta'uu qaba jechuudha. So income keenya 7. Kan lammataa kana immoo adalamnu. Kan lammataa kun immoo baananaa 4 fayyadamee price baananaa tokko 4 times 1 plus asii immoo bireedii 2 fayyadamee gatiin bireedii tokkoon tokko isaanii 4 jechuudha. So 2 times 4 then isaan kun 12 ta'a. So income isaa irra darbee jira. So budget constraint waan jiruuf inni kun income wajjin wal qixa miti jechuudha. So asii uftanii ilaaluu qabdu jechuudha. Here jalqaba irratti inni kun satisfy nu ta'ee ture jechuudha. Marginal utility of banana over price of banana is equals to marginal utility of bread over price of bread. Bread dhaan barbaanne equilibrium point 2 argannee turre. Then 2 san keessaa immoo bakka price of okaa costin inni breedii fi baananaa argachuudhaaf baase income isaarra caaluu qabu. Income isaa wajjin wal qixa ta'uu qaba inni. So iddoon sun eessa? Iddichi isa kana jechuudha. So gaafa baananaa 3 fayyadamee fi bireedii tokko fayyadame equilibrium point keenya arganna jechuudha. So akkasitti hubachuu qabdu. Inni kan biraa limitation of cardinal approach dha. Limitation of cardinal approach in utility cannot be measured. Utility cannot be measured absolutely or objectively. Cannot be quantified. So hanqinni isaa tokko inni tokko utility lakkoofsaan safarraa kan jedhisanii jechuudha. Inni sun hanqina isaa isa tokko. Inni lammaffaa the assumption of constant marginal utility of money is unrealistic because as income increase the marginal utility of money changes. So namni qarshii isaa akkuma dabalaa deemu vaaliyoon inni qarshiidhaaf kennu jijjiiramaa deemaa jechuudha. Sababni isaas namni qarshii 1,000 qabuu fi namni qarshii 5 qabu inni akka jalqaba laatte sana vaaliyoon inni qarshii saniif wal qixa miti jechuudha. So a limitation of cardinal approach isa kana. So barnoota keenya har'aa asirratti xumurreetiin jirra. So paartii
biraatiin aga walitti deemnutti nagaan of turaadha. Viidiyoo kana laayik gochuun dagatiin akkasumas hiriyoota keessaniif illee sheer godhaadha. Goodbye.